بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني كنو فولي يوكنا نموك إزازة يوكنا مستاوتي مسجد كنا كمهاجر والأنصاري كنو أكار جتن كنا نقول كنو الحمد لله رب العالمين بتمي قالي akkasuma obboleewwan teenna jazaa rabbi isaanii haa deebi'u. Obboleewwan teenna warri Minisootaa irra jiran qarshii Itoophiyaa qarshii 40,000 isaan nu erganiin fuullee fi simintoo ittiin bitannee kunoo tajaajilaa fi geessinee jirra. Simintoo kumtaala 30 fi fuulleen qarshii Itoophiyaadha akka gaafa duraa jennee gatii gaafa duraa itti walii galle irraa fuulleen haaroo itti seene baay'ee gatiin isaa ni dabale waan ta'eef suutuma jedhaa dhiirotiyya qofa suuta jedhaa hin jarjarinaa mee suuta jedhaa suuta banna wanni kun mallaqa guddaa bite. Inshaallah qarshii gaafa duraa qarshii 26,000 jenne irratti qarshii 5,000 dabalame jechuudha. Harka namtichaatiin ala suuta jedhaa jarana faalla qabataniittan mee dhaabadhu dura Huseen dhaabadhu please. Kallattii takka deebi'aatii suuta wal laallataa deema suuta eeggadhaa daraa banna. Awwal ati mucaanna namaa baattaatini qabaa fi mucaa kan irra qaba irratti qaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Wanti fedhee dabalullee ijaarsi masjiida keenyaa gatiin haga barbaadeyyuu dabaluu duubatti hin deebine jecha ittuma deemaa jira. Alhamdulillah rabbi isinaa jabeessu obboleewwan tiyya jabaattanii wallahi dandeettanii baasii haga silaa hin herreegamneen ala bahus wallahi waa irkifadhu suuta jedhiti waa amma xiqqoo waa isifadhu jala isaa xiqqoo hin galgalaahee nu bira hin galgalaahee kana guyyaa guutuu isa muraa mursiisaatiin oolle jechuudha qizaaza inshaallah ogeessi yeroo birraa taate. Akkasuma goraati suutuma jedha isa kana banna isa kana suutuma jedha. Dhaabatee cheek godhi leenca kiyya dhaabatu isa. Indukkanaahe alhamdulillah rabbil alamin. Obboleewwan tiyya obboleewwan akiraa jazaa rabbi isinii haa deebi'u. Khayriin teessan akkuma itti fuuftetti jirti jechuudha. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. جزاكم الله خيرا وبوليوان تيا سمنتوني مزيدا كان منارا كنا كان يتينجي فتودا في كان دوفي أكاسوما كوتا أسكيسا كوتا مزيدا تلما ولدت كتودا سببا كان في ليشو براندا كاناتي في غاليجي تشودا سمنتون إن شاء الله ربين كنا نهالا في سو كنو مسجدني كيسان أكانت ولدت جته مولتا
abdii rabbii kennaatiin inshaallah waytii ifaatitti waraabnee viidiyoo kenna goonee isinii mul'ifnaa inshaallah. Dhugaadha eessattuu hojjechuun dirqama jireenya mo'achuuf olii beekama yeroo kan fuudhamee bultiin ijaaramaaf umriin ijoollummaa hojiirratti dhuma dhiirarra dubartoota keenyatu miidhama eega duraa dabree moosimni ijoollummaa yeroo dhaalakkaa'ee bultiin gadhaabama. Mirga qabaachuun dhuguma biyya mootummaa namarroo rifne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Bakkattoonni biyya faranjii jiraatu hacuucaa mootummaan qabu waan sodaatu kaayyoon faranjoota kan nagaa turaatu. Nagaasitti dorkan biyya ofiitti laatu bakka namni kuulee ta'eef jiraatu. Hanga fedhe garuu mirga qabaatu kun biyya koo jedhee gammadeen jiraatu dirqama teessisee qubataan fakkaatu garii waan bora keessa adeemuuf ka'e fakkaatu wanni biyya ofii fakkaatu injiruu ta'uu irraa hubanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rakkinaa fi malee biyyaan baanuun taatu baay'een nama keenya kana jiraatu. Namni namummaadhaan kabajaan jiraatu yeroo hundi hojiidhaa boqonnaan qabaatu jireenya dorgommii halkan guyyaa taatu lakkoofsaan baay'eedhaa mindaan jarri nyaatu jireenya malee waa horate hin qabaatu lakkoofsaan baay'eedhaa mindaan jarri nyaatu jireenya malee waa horate hin qabaatu. Kaayyoodhaaf geeffataan jarri gaaf duraatu harka tokkoon kennuuf torbaan irraa nyaatu iddaa qaba biilee kaffalaa jiraatu lakkaa'u malee hin qabaatu garii malee waa hundi milkoofne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rabbi keenya si beeka waan nu rakkanne dibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne namni sitti rakkate waa miidhamee nafne walitti nu qabe yaa Ilaahi si kadhanne. Allahu yaa Mawlaana tokki jagintiin qabne sitti bakkanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa Mawlaana tokki jagintiin qabne sitti bakkanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Namni deemee waa laalu waan baay'ee hubata yoon argee dhaga'u garaan na gubata. Sabummaaf yakkamee asirraa bakkata gariin nama keenya achitti rakkata rakkachuu bakkatee rakkata rakkinnis rakkatee wajjin naqee laata nama jechisiisa barakkas fakkaata sababnis numaa jiraata garii fakkaata waliin simanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Dagatiin dubbiin bakkan irraa ka'e dirqamee godaanee jiraata tamsa'e ergataan ergamee kuliyaan baata'e waa hedduu mudataa namni biyyaa bahee seeraa faadaan achi dhiibbaan irraan ka'e gariin amantii saadhiisa yoo achi ka'e amantii qabaachuu boodatti buusee Adab safuus dhiisee jaraan tokko ta'ee jaraan wal fakkaannaan namoomatti ba'e dhiibbaan biyyaan baarraan ga'e wanni baay'ee waan hin dubbatamne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Utuun nan gabaabsaa jedhu achi fagaata jireenya chi nama keenyaatti ulfaata hawaasni islaamaallee diiniidhaan jiraata. Hangamane gamtaa walitti dhiyaata keessumattuu ilmaan isaatiif laphee baata diiniidhaan ofti isaa Rabbi isaa sodaata kana ta'uu baannaan jireenya jabaata waanan jedheef garii xiqqoo hin mul'ata nageenya tirraa fagaata amantii dhiisee nagaan arganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne.
قمنا الرسلا بيك بداتي نتما وامم قبان كنيتاتي دويدي بيك كنيا يوم تكانو باتي أمبتو فوني سيجر رتنياتي أمتو كنيا كان قبر مهندم أفتي بيا سرابه دركماتي تاتي حجتا بيام بايتا اتكاتي قومي وردي عراجي نتبافتي mirga sitti lamne achitti nu filatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne rabbi keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne namni sitira kate waami dameenamne walittinu qabbe yaa ilaahi yaa sikadanne allahu yaa mawlaana tokkicha gindin qabne yaa sitti bakanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. obboleewwan tiyya jamaan kenna jamaan muhaajiraa fi ansaaraa tola rabbi isinitti haa oolu rabbi jazaa isinii haa deebi'u obboleewwan tiyya rabbi jazaa isinii haa deebi'u khayrii gurguddoo hagana geettu tana dalagdani rabbiin khayrii dalagamte khayrii qulqulloofte khayrii tolte hundaan rabbi isinaa milkeessuu dalagaa xumurtanii amma ammoo waan hafeen natti daddafaana bira dhaabadhaa waan jedhuun maqaa rabbii guddateetiin isin gaafadhaa kana wanti jedhuuf wallahi khayrii dalagaa haga ammaatti obsaan haga har'aa gahetti wallahi baay'ee amma na hifachiisee hin hifadhe karaa kana deemuun karaa hadhaawaa hagana deemuu kanaan hin hifadhe wallahi niyyaatiyyatu narraa badaa jira amma rabbiin kiyya yoo tola natti oole malee akka hifadhee akka biraa hin galle khayrii gurguddoo isin ijaarataatiin jirtan ifaajee isin ifaajaatiin jirtantu natti dhagahamaa fi obsaan hagana geenne ammaan waan hafuu fi waan qulqullaa'u qulqulleessaatii afaa maziida kanaa afaa sagalee guddistuu isaa itti godhaa sagalee guddistuu minaaraa kennaa minaaraan xumuramu ka'ee amma mataa hidhuu irra jirraa san roobni illee waan jiruuf xiqqoo harka nu qabee waytii roobaatitti gubbaa san bahaniiti waa dalagoon baay'ee namatti ulfaataa sababuma saniif xiqqoo harka keessa wanna jennee roobatu jira akka mul'atu kana hundumeessaa rooba halkan guyyaa rooba ajaa'iba rabbii kennaa biitii har'aan dura rooba dhabdee akka maleen turte alhamdulillahi rabbil alamin du'aayi ulamaani kenna godhaniin nulleen warri biyyaa baanee karaa rabbii keessatti baaneetiin jirru ummata kana yaa rabbii kiyya baranaan duubatti ammaan duubatti hin dararin jennee halkan guyyaa rabbii kenna kadhataa fi jirraa akkanatti rooba subhaanallah faaruu rabbii kennatti haa jiraattu caama hamaa hin argine jecha erga battala kana dhufne ni roobaa haa ta'u bara darbee itti jabaatullee amma kun rooba qabanii sababa rooba kanaatiin xiqqoo dalagaan kennan jala harkifattus amma xumurree gubbaa irraa gadi bu'uu jirra achumarraa qalamni dibamee munni ol dhaabate kunillee gubbaa irraa gubbumarraa gadi diigamaatiin dhufaa inshaa Allah sadarkaa san bira geennee jirra jecha obboleewwan tiyya kana godhuudhaaf horii gaafataa anillee akka wannaa hin jenne ani dalagaa tiyya gonkumaa dhaabee akka waggoota kanaatti dalagaa tiyya dhuunfaadha gonkuma dhaabee gidduu karama kana deema jecha maaliif jennaan rabbii kiyyarraa waa milkaahee guyyaa qiyaamaa rabbii kiyyarratti waa himadha jedhee bahee ifaajee teessanillee bakkaan gahuudhaaf namni khayrii takka dalagee ka'ee khayrii nama dalagsiisu yeroo har'aa baay'ee gabaabaadha khayrii matana dalagee khayrii isin dalagsiisuudhaaf biyyaa bahee kana ta'u wajjiniin ani wallahi maatiin namaa waa nyaataa dalagaa hin qabnu dalagaa malee akkanaan jira isima khayrii tana khayrii ma jalqabamte tana bakkaan gahuudhaaf jecha kanaafuu obboleewwan tiyya amma maatiin koo akkanaan jira haga sadarkaa beelahuu irra jira jecha maatiin kiyya ani khayrii tana ifaajee teessan bakkaan gahuudhaaf osuma fiiguu
maatii kiyyaa hin qaabannee qaabachuullee hin dandeenye jecha kanaafu abdii rabbii kiyyaatiin kunoo amma xumuree barandattii tana wayitii gabaabduu keessatti guyyaa 2-3 keessatti liishoon isii xumuramtee ni kaati. Alaa kulli haal waan hafu elektirikii iswiichotaa sookeettota ispootlaayitotaa fi akkasuma geexiiwwan ifaadhaa ka as keessa jiru naa xumuraatii akka asii bakka kanaa ka'u masjiida kanaa eebbisneetii akka biraa deemnu yoo rabbi nu laaffise isinumaa wajji jira kheyrii birootti akka dabarree kheyrii birootti dabarree akka dalagannu abdii qabaa. Kanaafuu kheyrii jirtu ta gara birootti tarree fageenya hagana gahu osoo hin taane rakkataan iddoon masjiida hin qabne iddoon madarasaa hin qabne garri birootu baay'eetu jira. Iddoo akkana fagaatu kana ammoo kheyrii guddoo irraa rabbii keenya biraa feenaa inshaallah rabbiin tola isinitti haa oolu. Tola rabbiitiin akka ifadhee niyyaan tiyya tagaafa jalqabaa qe'ee baheen akkana jala hin banne meenaa daddafaa na bira dhaabadhaa isii tana gatiin naa gahaa amaanaa rabbii isinitti haa ta'u isiniin jedha. Naa jabaadhaa jajjabaadhaa isiniin jedha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. يا أيها المهاجر والأنصار ما شاء الله ربي جزاكم هذه كوني وما أمني هندتها في قول يكون إفاجتي سنين كوني مسجد إسا دراني في جودا إسا دراني من صلاته مسجد كنا أما كنو إذن ربيتين دبرتوتا في قديد فمو أكما بيكم مسجد قدان كنو isin amma argitan ka isin ijaartan kun sababa dubartootaatiif akka assasamee qabdu alhamdulillah rabbil alamin kunoo amma inni geeffame warri dhiiraa jalaayaa utti jira jecha inshallah wayitii gabaabduu keessatti afaan isaa afamee akka gara tajaajilaatti seenu abdii rabbirraa qabna taan isin eeggachuutti jirra. Wanta hundaanuu amma kunoo ishiin tunillee gurfaan masjiida lamaan walitti kutuudha. Dalagaan masjiida lamaan walitti kutuudha kunoo dhuftee bakka kana geettee jirti. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo kun girgiddaa duraaniin jiru ka addaan citee haala saniin kunoo walitti cituun isaa itti fufee jira jechuudha. Ishii tana ammoo akka utubaatti akka qarqaartuuf gidduutti haftee haala saffaa hin tuqneen jecha. Kanaaf inshallah obboleewwan tiyya du'aayiidhaan nu birallee dhaabadhaa dafaatii nurraa xumurallee amma dalagaa tana nurraa xumuruudhaaf ammoo horii na barbaachisaa. Haqiiqa rabbiititti amma hifadhellee baay'ee of dadhabe wallahi karaa kana deemullee dadhabne nutti ulfaatee horiin keessan akka galaanaatti kunoo yaa'aa jira hagarraatti kunoo asitti gadi dacha'aa jira. Kanaaf inshallah rabbiin isinii haa laaffisu tola rabbi isinitti haa oolu tolli rabbi isiniif haa ta'u isiniin jechaa kunoo amma foddaan tun akka argamtu tagaraa jalaa tun fuulleen itti galtee jirti. Asii achi yoo laalan malee warri achi as laalu hin argu because wanti reflexiidha waan ta'eef. Asii achi warri dubartootaa ammoo hin argaa sababni isaallee as biratti saffaan isaanii as bira saffaan jalqabaa as bira waan ta'eef asii sochii imaamni achitti godhu ija ofiitiinuu arguu ni danda'ani. Tarii wayita haalli mijatuu dhabee haalli elektirikaallee sistemni elektirikaa jechuun elektirikni gaafa badee sagalee guddistuun yoo hin jirres ija ofiitiin laalanii waan sochiilee achitti ta'amu ani amma taa'ee jira jechuudha. Akka taa'e kanatti wayitii sujuuda irraa ka'anii ijaanii achi ilaalanii arguu ni danda'u jechuudha. Taaniif ammoo foddaan isaanii kunoo banaadha ni banamaa. Foddaa banamu kanarratti ammoo inshallah qaawwi xiqqoon isii baafamteeti wanna irratti
ni hafti sagaleen akka mul'atuuf jechuu. Kanaaf rabbi jazaa isinii haa deebi'u, jazaan teessan firdawsiin isinii haa galtu jennaa. Nu jabaadhaa, jiruu teessan rabbi haa tolchuu, jabaadhaa. Wallaahi bakka kanaan geettanii dalagaan xumuramte, dalagaa xumuramteetiin jette tana fiixaannaa baasaa isiniin jedhaa. Akka amma waan hafteetiin jettellee akka walitti naa qabdan abdii rabbii kiyyarraa qaba. Naa jabaadhaa isiniin jedhaa. Asee isii tana asumaan itti daddarbaati bira taraa laal wannaan tun ilata wanna xaxaramtee mul'atu tan isii itti daddarbaati achumaan ashaa bira taraa booda qalama malee wanti isii irraa hafu hin jiru. Kunoo akka argitan masjidni kun abdii rabbiitiin dubartoota gaafa jalqaba masjida kanaa fi sababa ta'an boo'ichi isaanii mimmaan isaanii gara bal'ina kanaatti isaanii jijjiiree rabbiin kenna awwaataadhaa. Yeroo sanitti du'aayin isaan kadhatan isaanii awwaattee wayitii sanitti rabbiin isaanii awwaatee masjidni hagana ga'u kun ijaaramee har'a rabbi tola isaanitti oolee jira. Ummata biyya kanaa yoo ka rabbii ofii galateeffatu taate ummanni kun rabbii ofii haa galateeffatu. Ummata keenyaa fi nu jamaa keenyaa ka muhaajiraa fi ansaaraa galateeffatuu fi dhiisuun nuuf wanti bu'aa qabu hin jiru. Alaa kulli haal akkasumaan akka achirraa dhufeen caafii gamaa irraa qaccee gama sanirraa akka dhufeen liishoon keenna girgiddaa masjida duraanii kana maxxaneeti xumurama jecha inshaallah. Kanaaf rabbi tola isinitti haa ooluu, naa jabaadhaa, amma na bira dhaabadhaa, asii na galchaa hifadhe, amma hifadhe, haqiiqumatti hifadhe, wallaahi karaa kana deemuun hifadhe, hojjataan na hifate. Asitti namni hedduun qorri hammaatee ijoolleen hedduun narraa dhukkubaa jirti. Kanaaf kunuu ka rakkoon makiinaadhaa itti galtee suniyyuun nu rakkisee dalagaa hedduu naa oofuu irraa na jalaa dhaabatee isatti illee du'aayi naa godhaa. Rabbi isin bira haa dhaabatu. Yoo rabbi irraa taate tun amma wayitii gabaabduu keessatti barandattiin tun liishoo taatee akka xumuramtuu fi afa masjida kanaa afnee akka asii kaanu minaaraa kanatti illee qalama dibnee akka kaanu waan qalama ittiin dibadhu rabbii kiyyaa fi isin edataa isin eeggachaa jira. Rabbiin tola isinitti haa oolu isiniin jedha. Naa jabaadhaa, jajjabaadhaa, jabaadhaa, bakka kanaa naqaasaa. Amma hifadhe maaliif niyyaa tiyya taqaraatiitu narraa badaa jira. Hifadhe amma maaliif jennaan kunoo dalagaan masjidota lamaan walitti kutuudha. Kunoo isatti jira. Kanaan akkaan itti guutamee isa kanaa no.
liishoonii inni duraanii isa kana masjida duraanii kana jechuudha. Kun masjida keenya ka haaraa isa kanaan wal qixxeessuudha ka irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Sheekh Ahmad humnaan miti bar dubbii tooftaadha malee humnaan dhakaa baqaysuu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun obboleewwan tiyya isiin tun kunoo bakki amma balballi taa'u kun inni kunii fi liishoon masjida keenyaa kun akkanumatti wal qabata jechuudha. Haga xumuraatti inshallah bifa saniin rabbii keenya itti gaafannee bakkaan gahu jirra inshallah. Waan hunduu nu xumuramutti jira jechuudha. Abdii rabbii keenyaatiin inshallah. Wanti bitannu meeshaan hamma olii nutti dabalullee wallahi ittuma yaalaa jirra. Akkuma taanetuma ittuma badadaa jirra jechaadha. Kanaaf inshallah obboleeyyan tiyya warri rabbi tola isanitti oolee tola rabbiitiin rahmata rabbiitiin sochootanii haga har'aatti masjida hagana ga'u kana ijaartanii bifa kanaan har'aa akkanatti bareedee mul'ate kun rabbi isin haa bareechisu obboleewwan tiyya. جزا ربي سني هديه وسني الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلقان فول لك إنما تنصورا كنو جل كبه ملأتي جرا obboleewwan tiyya akkuma amma dura wajji haasaa turretti yoo wanti sababa dabaliinsa doolaaraa sababeeffachuun gatiin hedduu nutti dabaluyyuu waan takka duubatti hin deebine kun ittuma deemaa jirtan jechuudha. Fiixa baasuuf ittuma deemaa jirtanii kuno maxxanfamaa jira alhamdulillah rabbil alamin. Inni kun rifleksiidha. Daawitiin jechuu gara keessaatti as argani malee asii keessatti hin arganiyyuu bifa saniin waan istaandardii qabu duniyaa keessan akka malee balleessee waan gatiin isaa hanqatus waan hanqate isinumaatu itti dabalata. Ani ammoo haga rabbiin kiyya naa laaffiseen amaanaa teessan bakkaan gahuudhaaf waan faayidaa qabu waan fayyaa qabu teknisiin isii miilii jahaan kataate jechuudha. Daawitiin kenna rabbi jazaa isin haa deebi'u, rabbi isin haa ijaaru, rabbi tola isinitti haa oolu obboleewwan tiyya. Jazaakumullahu khayran. Rabbi isinirra haa jaalatu. Baay'ee namatti tola. Daawwitii kenna wayita fidu ammoo galgala waan ta'eef amma haalaan isinii mul'ata. Inni kun babbaifamee akka kanatti itti gala jechuudha. Amma asii gara alaatti ni argama daawwitiin kenna jechuudha. Alarraa ammoo isin argamu. كنو الحمد لله رب العالمين. سمنتو كنا اللي
Daawwitiin keenya alhamdulillah rabbil aalamiin kunoo hundaa akkanatti mul'ata. Alhamdulillah rabbil aalamiin wayitii gabaabaa keessatti itti maxxanfamee kan xumuramu jechuudha inshaallah. Kuni ammoo baradoodha. Aishiidha kun ammoo waan nooti ka balbalaniitii fi foddaa minbara fuuldura jirtu tana foddaa miraaba fuuldura jirtu tana isaatu itti maxxanfama. Inni sun kan itti gale sun sirrii miti jijjiirama jechaadha. Hanga amma kaameraan mul'isu kana baradoodhaanii jechuudha. Sababni isaallee gara qiblaatti waan ta'eef namni gara alaatti ilaalee akka waan arginu isa baradoo kanatu annoo jedha jechuudha. Obboleewwan xiyyaa yoo rabbiin keenya nu laaffise foddaaleen maxxanfamanii jalqabanii jiran jechuudha. Foddaaleen akka mul'atu kana itti deemaa jira jechuudha. Alaa kulli haaliin Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Waan hanga ammaatti ifaajee teessaniin waan gadii hin dalagne jechuudha. Waan olii malee gatiin ni guddate jedhee waan jalee hojjechuu amala kiyyaa miti ittiin barreellee. Alhamdulillah rabbil aalamiin kunoo dandeettii rabbii keenyaatiin kunoo dalagaan teessan jalqabdee gara xumuramaatti kaatee kunoo xumuramutti kaate jechuudha inshaallah bi rabbii keenyaatiin. Ammallee du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa, dalagaa teessan fiixa baafadhaa, afaa keessan afadhaa, sagalee guddiftuu keessan sagalee keessan guyyaa qiyaamaa rabbiin khayriidhaan ol fuudhee akka isin mul'isu sagalee guddiftuu keessan annoo jedhadhaa. Kaaniin ammoo rabbi isin bira haa dhaabatu, jazaa rabbi isinii haa deebi'u. Obboleewwan tiyya amma akkuma gootan godhaatii anallee asiin agalchaa hifadhe wallahi amma karama kana deemuyyuu hifadhe baay'ee natti ulfaatee jira. Hedduu namni dalagaa ofii dhaabee akkanatti illee yoo ka deemu taate niyyaa isaatu isa jalaa bada, khayrii qaraa dalagateetu isa jalaa bada waan ta'eef na bira dhaabadhaa. Nagarqaaraatii saffisnee waan kana xumurree biraa kaanu isiniin jedha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.